Ayyee, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota obboloota kiyya qaalii bakka jirtanitti nagaan koo kabajaaf jaalalaa isin haa qaqqabu. Ana abdiidha. Mee dafaatii seenaa daqiiqaa baay'eellee isin jalaan fudhadhu inshaallah dafii gabaabsuu fayyaala. Sheerii godhaa keessummoota wayinna bira jira. Isarratti mee dhaamsa bicuu yaada isaanii fudhanna inshaallah rabbiin waa milkeessu. Kanaafu please mee warri seentan kuni sheerii godhaa. Nama biraa akka qaqqabuuf hin fedha. Sheerii godha viidiyoo kana akka sheer gootan hin barbaada. Galatooma ulfaadhaa. Nan seensisaa isaaniini sheerii godha. Innis maali jettanii yoo warri gaafattan jechuudha. Baadiyyaarraa ka'anii na bira dhufanii maatii ijoollee isaanii biyya Liibiyaa keessatti jalaa dararamaa jiran maal akka ta'ellee guutumaan quban qabu. Duraan karaa TikTokitiin illee dhufanii ture. Anillee gama sanaan sagantaa wayii qabamee isaan irratti hirmaachuudha anaa jedhu balaan na quunnamee tun irratti hirmaatiin hafee hin darbe. Kun warramuu rabbii jedheenaan argadheetan jira. Waan irraa eegamu gochuuf hin asitti argame waan ta'eef yoo xiqqaate namni 1,000 otoo seentanii sana booda sagantaa kana waan yaade kana xumurree isinillee yeroo keessan isin jalaa fudhachuun barbaadu inshaallah. Kanaafuu mee sheer godhaa sheerii tolchitanii booda balleessuu dandeessu bilbila keessanirraa. Booda balleessuu dandeessu garuu ammatu sheer gootanii baay'ee na barbaachisa. Namni baay'een akka daawwatuuf nama baay'ee bira akka qaqqabuun barbaada waan ta'eef. Kanaafuu mee sheer godhaa. Galatooma warri sheerii gootan ulfaadhaa. Warra bilbilaa jirtan immoo bilbiliina sagantaa kana amma xumurannutti. Sheerii godhaa namuma 1,000 fida. Waan isaan jedhan maatiin kun maaltu isaan akka rakkise nutti haa himatanii maaliif akka dhufan haadhaaf abbaanas jiru obbolaanas jiru. Obboleettiin biyya ormaa keessa baay'ee maraataa jirti. Baay'ee rakkoo guddaa keessa jirti. Sammuun isheellee baay'ee dhugaanii quunnamee bilbilaan illee haasofsiisuuf yaaleen ture. Baay'ee ulfaataadha. Mee sheer godhaa dhiifama guddaa waliin. Noof kolchaa sheer godhaa. Yeroo baay'ee illee waan kana nama rakkisuun fedhu. Kana garuu si rakkisuun barbaada. Nama 1,000 fidaati san booda naani dhimma isaanii isaan haa himatanii waan takka isaan mudate. Galatooma ulfaadhaa. Horistaariin ullattan illee galatooma ulfaadhaa. Galatooma thank you. Ayyee. Okay, ishi. Thank you. Sanyii. Walmaa fidanii. Egaa abbaa dhimmaa nan galchaa. Isaan haa himatanii. Haatis abbaanis as jiru. Waan ta'e guutummaa guutuu isaan haa himatanu. Galatooma haadhaaf abbaan haa dhufanu. Amma mana koo jiru. Mana koo na bira dhufanii jiru. Waan isaan mudate mee isaan haa himatanu. Mana koo jiru jechaadha. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullah. Kota rakam kau. Asirata. Isin asta. Isin mas tu kota mam. Do kana gora na buketa. Ta. Ta rakam kau. Aye. Kana nanti suka apa? Nanti sikata. Nanti buta dati kasri tigaluf. Aye galatoma dah. Egaani assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundumti keessan egaa as jiru maatiidha jarri kuni isaan abbaadha isaan immoo haadha waan ta'ani quban qabu waan jiru hunda isaan isinitti himatu mee inshaallah ajal qabanu meegaa ani gamaqa keessan isin beeku السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.
amma dhibee guddaatu nu qunnamee jennaan ijoolleen takka keessanii kun dilaa ga'anii rakkina guddaatti dhaqanii galanii jennaanii dhabanii asii miti biyya Liibiyaatti dhaqanii sila biyya haadha keenya abbaa keenya namoomsine ofii nama taanee jira namoomsana jechuudha manaa baatee sila barumsa barataartu dhiibtee waa barbaaddachuudha manaa bahanii dhaqanii achitti qabamanii dallaalli geesse biyya baatti danqarraan jarri immoo birrii guddaa nu gaafatanii doolaara Ameerikaa 13,000 nu gaafatanii jennaan nu kana oduun isaatu nageenya hiyyeessa waa tokko hin qabnu waajolee sana waa ta'utti isin qabnu rakkannee daraayaa biyya kan koo ilmaan kan koo hiriyaa taatanis islaama taatan kiristaana taatan hundinuu nu oganiima tokko antaadhaan karaa baa'e malee akkana nu gargaartan ijoolleettii kana bolaa keessan hidhaadhaan nu baasaa jira jennee isin tabee jenne abee jenne waan ofii taanu dhabne akkaataa wallaalleetti isinitti iyyanne rabbii jedhaatii keessan irratti immoo rabbi sina gargaaru jireenya keessanitti rabbi sina eegu rabbii jedhaatii nu gargaara sabiyyittii kana ijoollettiin immoo daa'imaatu argitan jettani waan nama dhibu kun waatu mucaasa kanaatu mallee hin geenye ijoollee daraa rabbii jedhaatii nu gargaaraa jennee sitti abee jenne yaa ijoollee ilmaan koo yaa obbolaa koo hundi keessan nu daraan argaa rabbii jedhaatii jedhee isinitti iyyanne jirtan nu garaanuu dhagaati nu furaa rabbii jedhaati biyya keessaa nu baasa gongoodhaan qabamtee achitti nyaachuudhaan arguudhaan hin argattu birrii doolaara kana hunda fiddanu malee doolaara rakkina kana keessaas hin baafne jetteedha maatee 13,000 gaafatanii waan ijoollee qabdu miti waan nu qabnu miti waan hojjennu wallaalee qabeenyaan kan keenya al tokko sagaleen hin jiru jedhani sagaleen kun jiru sagalee okay me isinima me sirriitti madda rakkoo jiru isinimmoo taatanii himtu me isinima mahaba kana jechuudha rakkini guddaan akka doolaara Ameerikaa 13,000 nu gaafatanii jennaan kana guddaanuu dhageenya nu afur qabaachuu miti waan hojjennu wallaallee ganagaa giidoo biyyaatti isinitti iyyanna jennee isinitti iyyanna yaa ilmaan koo yaa obbolaa koo yaa ilmaan kan koo daraa hundi keessan rabbii jedhaatii nu gargaaraa kana irratti rabbii jedhaatii keessan irratti jiruu keessan jireenya keessan irratti immoo rabbi sina gargaaru daraa yaa ilmaan koo rabbii jedhaatii ani jaarsa waggaa kana hunda gahee ka'eetanii hadhammoo waan ilmoo kootii ta'uu dhabee jennaan kun tun sana qabaadhe sila ilmoon kootuu manaan baatu amma immoo kanaa jettee rakkinaa jettee manaa baatee dhaqxee biyya Liibiyaatti dhaqxee hidhamte jennaan birrii kana hunda nu gaafatanii jennaan rabbii jedhaatii nu gargaaraa jennee sin gaafanne obbolaa keessan kana hidhaa keessaa nu baasaati rabbii jedhaati keessa irratti immoo rabbi sina gargaaru jireenyi keessan haa tolu rabbii jedhaa nu gargaaraa jennee isinitti bo'aa jirra beet yaa biyya kan rabbii jedhaati iddee dhaqnu amneetii qophoo wallaallee isinitti dhufnee rabbii jedhaati erga duwwaa nu leebisinaati nu gargaaraa ilmottii kana qophoo keessaa nu baasa iddee ammalleetti hidhamtee barahaa keessatti hidhamtee nyaattu hin dhugdu akkaataan isinitti jirtu nu dhageenyu waan haasaa nuti akka teenyus wallaallee xiqqaa qophoo kanaa waan deedhamnu amneeti ijoollee jara kanatti dhufne jennee jennaan isin nu gahanii rabbii jedhaa nu birmadhaa isinii rabbi immoo keessa irratti isiniif birmatu yaa biyya koo yaa ilmaan koo dara yaa ilmaan Oromoo hundinuu iyyuu tokkummaa hundi isaatu iyyuu dara rabbii jedhaa nu gargaaraa ilmaan obbolaa keessan kana hidhaa keessaa nu furaa jedheetan isinitti iyyataa rabbii jedhaati mamma mee isinii egaa ani go'a keessa sin beeku waan kana mee itti madhaa ijoollee itti madhaa nama 900 oltu sin laalaa jira yeroo kana mee itti madhaa akkaataa rakkoo keessan ijoolleen keessan biyya Liibiyaa keessatti akka ta'e abbaan dubbachaa jiru birrii doolaara Ameerikaa 13,000 dha kan isaan gaafatamanii namni akkasin gargaaru mee itti madhaa isin immoo waan jettan jedhame akkuma kana ijoolleen keenya rakkinuma keenya kana ijoolleen sabiyyiin barumsa dhiiftee rakkina keessan ilaalleettee nuukaa baateen siin jettu dhaqanii immoo na jedhe Soodaanitti silaa galanii immoo dhugaatti dabarfachuu yaanii Soodaanitti gadu dhowwanii achiin qabanii Liibiyaatti geessanii nu fidan jedhanii gaafa bultii jahaan booddee na jarrichi sagalee baasanii nu dawwalan waan qabdanuu nu gargaaraa sangaa ta'ee lafa ta'ee waan qabdanuu lubbuu keenya nu eegaa akka lubbuun keenyaaf nu taasisaa nutti dawwala sagaleedhaan nutti dabarsan Henna immoo jarra kayaan sangaa gindii tokkittii qabna asii gurgurree nana wammattii qabnu lafa sidaan qabnu yakkutoo namaa qonnee jiraanna Henna immoo sangaa sana immoo gurgurree arginee nu birriin sunis waa tokko jala sin fayyannee ijoolleefis waa tokko faayidaa wayii hin taane nyaatanii achi immoo ka'anii immoo torbii tokkoon booddee immoo dawwala nu birrii 13,000
doolaara kuma 13 nu gaafatan jedhanii masanni jedhe sagalee baasanii immoo nuti yaanu wama jennu dhabnee ofiifuu ijoolleen maatiin manaa waan nyaattee bultuun qabduu sangaasan ammoo gabaan hidii keenyaa hin binne naggaadee mana keessa dhufee gatii gara kasaan bitate inni jara waan fayyanne ijoollees waan fayyanne akka kanaan waan jennu dhabnee adana ammoo yaa ummataa rabbiif rasuuliidha yaanni islaama taatan yaanni ijoollee taatan adara nu gargaaraa giidoo keenya olii waan giidoo keenya olii nurra kaa'ame jennee rabbiif rasuuliidha yaa inni islaama taatan kamiinuu taanaa inni kamantaa kamiinuu jiraattan namni ilmoo hin qabne jiru daalmoo keessanii nu gargaaraa jennee ilmoo sabiyyoota yookiin footoo jalaa gadi baanan arguu jirtanii ilmoo sabiyyii duwwaan harkaa baate yaadha koofna caala cabdee nan guddifattu jette. Cabeen agdii namaa dhaabadhee guddifadhe malee kananii wayitiin ijoolletti galan guddifadhe yaa ummataa rabbiif rasuulii jedhaati. Na gargaara amma qabdanuu rabbi jedha. Rabbiin immoo si na gargaaru keessan irratti immoo rabbi si na eegu. Akkasin biraan hirkaa barriftee baddee jennaan. Mana dhabee yaa ummataa sinitti bu'aara. Namni biyya kooti ilmoo quufaa jetteetu iyyubaafte jedheetu naa iyyabaa ani immoo sanaa fi rakkina keessaa baafnee lafa kana bitanna jettee ummata kana. Ijoollee maatii mana jirtu ijoollee shifiirraa baate yarattiin kun abbarteetii kutaa 7 kutaa 8 keessaa diddee baate. Hanna waan isin bor tokko qotattee horii manaa gurguree barbaree naannattee waan ta'e dhaqee naa dhaqoolanne malee waa tokko hidii namaan dhaabattu naan jettu. Haala nammoo jarri immoo qabanii na duraa dabarsanii waan ta'e uffata siittii saamanii mubaalii kaasamanii lakkoofsa ofiitu immoo dhabdee deebitee immoo qeedhaa lakkoofsa keessa nu sammuu keessaa hin qabnu itti nuu naqaa lakkoofsa alboyeettii kootii jettee isin biyya alaas immoo waggaa danuun teenya waggaa 3 reeftees amma isin baankii qabdu utuu nun dhagahin isa hidhaa baardaariitti jarri dhaman harkaa guuranii fixanii isii harka duwwaa hambisanii ergasii mataarraa hafamee jedhee. Amma muadde gani monutis immoo sagalee baasanii ijoollee asitti dhagahamu si Dubaay jirtu kanatti mataa si raasanii intalli waggaa 3 erga dhaytan malee waan nagadanne waan bitanne duun nagaynaati ko abbaan koo qalbiin jalaan dhukkubsate jettee waan baankii qabdu na siin daguuggatteetti keessee kaatoo dadhabsiisanii kaanii ala namoonni nu dhageessanu. Ruhi keessa malee waan qabdanuu waggaa ji'a tokkoon asitti yoo birrii kana nu galchuudha baattan nafsii keessa na baartan jenni ijoolleetti kakatanii ijoolleetti baranna jenna. Ijoolleen hin boonsii kosholoora bishaan ilaantiidhaan kiddoo ilaantiitti wal dhunga'uu gubanne yaadha koo jetti. Waan ta'u sin qabu sin bilaan qabanii sin ilaalaa dura yaa ummata rabbiin rasuulii jedhaa keessaa kana rabbitu sin kanfalaa. Adaraa sagada keessanii adaraa sooma keessanii adaraa amantaa keessanii akka jettanuu na gargaaraa yaa ummata rabbiin rasuulii jedhaati. Yoom biyya koo keessatti kadhe sida ijoollee ofiin bulchite baafte naan jedhee na ayyabaa akkana fuula koo baafadhu hin qabu. Booyaddeen itti aara galfadhu hin qabu yaa ummata rabbiin rasuulii jedhaati. Herra sagan isa isintu naalaa fayyadatan yaa ummataa badee isinitti dhufee deemna kun qabu waan makiinaan taa'ee dhufuu hin qabu si mana waan nyaachisu hin qabu gubbaa karaa adiitu na qaba yaa biyya rabbiin rasuulii jedha. Rabbi rasuulii na gargaara. Eshi. Na gargaara. Akkaawuntii natti maami. Bakka jirtan wala dara. Itti madhaa sirra koo keessa akkaawuntii sirra nan kaa'e. Yaa ummata rabbi rasuulii jedhaati na gargaara. Ilmoottiin kun akka taphittii miti. Angiddu hangafti si Dubaay dhayitee achitti mataan si na duraa raafamaara. Tokkommoo hangafti jedha kana mataan na duraa raafamee maraatuu lafatti qallaba. Na duraa tuqamee mana ciisaa. Isin darga koo qajeelaa waan kabu wano gubadde adara gubaa gubaa rabbi sinitta mul'isu yaa ummata rabbi atammoo ka'ee akka maraatu ta'ee immoo bakkee wayaa buufadde kadhachuutti birrii kuwwaa qalbiin keenya beekumti waan naqeessan nuu fayyadu miti isin namni birrii tokko shilinkii tokko nuu buusu maraatu ta'ee hadda ji'a afur ilmoottiin koo gasiin gadi baatee qiyaadii ta'ee jira adaraa rabbi rasuulii bakka jirtanu yaa jedhana rabbiidhaa na gargaara isa kanammoo aybii ta'us naa yabitti waa ilmootii yaa ilmoo qabu naa waldaaduun ilmoon qabne silaa gubbaa kana naan beeku isa biyyi koo naa yabu jirra isa si naa yabdan wayya jedhee isinitti bu'uu dhufe sagalee koo naa dabarsaa bakka jirtanu rabbii rasuuliidha adaraa ilmoo keessanii yaani qeerroo taatan hiriyaata adaraa rabbii jedhaati akka jirtanu akkanumatti koo kana du'arraa naa hambirtanu dara
Rakkattee rakkinaa jetteetii Rakkina jettee kanatti galte malee beekumaa biqiltii sabiyyootan argaa yaate. Dagaa guddaa kanaan ragattee qabde. Jennaan rakkatee eenyu dhabnee isinitti iyyanne rabbii jedhaa nu ragaa haga. Amaanaa koo jala amaanaa koo fuudhaara yaa rabbiin amaanaa keessa na fuudhaara rabbii rasuulidha. Nuunassaraati ijoolleetti kana ibidda keessaa nuu baasaa jennee sinti bu'uura. Yaa rabbi yaa tokkicha koo keessa naa jiraadhu yaa rabbicha koo. Inshallah. يا ربي كون تكيس أبشرا ماما أبشركم الله أبشرا أبشركم الله أبشرا أبشرا أبشر شيل مكة كذي تونا كايا تبدي كرتي كونو بدال مونا ما أنت يا نو أمبوينا إيش أمانا كون وأنتانو نبني سيرك مكان جدول لكم أبشر رب سينا جدول أبشر سينا جدول رب سينا بدال نبني إن جابتي رام سامبني رام بانغري سيني إيش راكون كابو أبشرا بولوتا كو warri daawwattan warri dhageessan warri sichi viidiyoo kana ilaaluu jirtanii galatoomaadha ulfaadha garaa dhaleedha ilmoo isaaniiti abbaa dhalche ijoollee isaanii hangafaaf quxisuudha miti hangafaaf quxisuudha hojjetanii maatii jijjiiruudha jedhanii maala singalfachiifnee katamaatti si fuudhanne baadiyyaa keessa itti dhamaate waan gaddee baankii galfattee baankiidhaan qabdu bar tokkitti qotattee qotiisa bar tokko barbaree qotattee baatee kana qajeelfattee innasiin kaatoomma Addis Ababaa ammadaa baardaarii gunootu mokkoran uffata harkaa saamanii waa hunda harkaa bitanii kaanii harka duwwaa gunoo dallaalli qabee nuuni keessa jari soodaaniidhaan ga'u soodaaniin gaafa sana hiriira irra jira hiriira sana keessa dhustanii dabarsanii liibiyaatti dabarsanii achiin bootaa sana na keessan nu buusaan jettanii kan harkaa gatanii dabarsanii kaanii ergasii achi keessa immoo achitti buna buusaan jettanii ammas kan immoo nama rukutanii reebanii ijoollee waa tokko lubbuu malee waa tokko isaatiin keenya hin jiru jettee boossi. Keddoo Ayilaandii bisaan dhugdi koshoroo waan argite bitattee kennanii fi jennaan nyaattu malee. Abshira egaa dhageessaniittu baay'ee qalbii nama cabsa namoota akkas godhan egaa rabbii hin dhiisini kanaafuu rabbi dandeessan doolaara Ameerikaa 13,000 jechuun qarshii baay'eedha qarshii baay'ee ulfaataadha qarshii baay'eedha miileenatti siqudha miileena oliyyee jedheeta yaada isaan immoo sangaa qindii tokkitti qabu sii gurguranii lafa namaa qotanii jiraatu isa ofirraa waan ittiin jiraatan hin qabanu ilmoo manaa qaban waan nyaachisu hin qabu jedhaa jiru obboleettiin ala jirtu mataan akka ol gadhiisutti jira kan biraa mataan ol gadhiisee mana keessa jira egaa haadha qabdu abbaa qabdu kan haadha qabdan kan abbaa qabdan kan hin qabne rabbi haa raamatuu fi akkanatti mimmaan jara laaltanii akkasiin hin callisne abdii guddaan qaba adaraa rabbiif jecha doolaara 13,000 gaafatamanii oromoon baay'eedha doolaara tokkotu kenne illee doolaara 5 kenne illee rabbii jedhaati akkaawuntii as koomentii jala jiru kana qabadhaa yookiin siniif hin jedha 1,100 39 31 51 duwwaa 7 Mu'aaz Jabal Ahmad Nigdi baankii jechaadha irraan sinii deebi'a 1,100 39 31 51 duwwaa 7 Mu'aaz Jabal Ahmad warri hin qabanne koomentii jala sinii kaa'een jira adaraa qabadhaatii akkaawuntii Nigdi baankii kanarratti waan dandeessan birriin 1,100 isaanii salphaa miti walitti qabamtee faayidaa qabdii fi ilmoo isaanii obbolaa lamaan mana hidhaa keessatti Liibiyaa keessatti gara jabeenyaan miidhamaa jiran kana mana hidhaa sana keessaa baasnu adaraa amaanaa siniin jedha anillee abdiin amaanaa siniin jedha amaanaa abbaa keenyaa kanallee fudhattanii akkasiin lafatti hin ganne abdii isin irraa qaba egaa isin gargaaru jedhee tan abdadha Umrii kee rabba dheeressu bishannaa hin jireenyi kan irratti rabbi si haa eebbisu. Jara biraa si biraa isin dhabbamin ija rahmata isaatiin rabbi isin ilaalee bismillaahi jaabeetii rahmata isaa banee rabbi gadi isiniif hadiisu. Awwaan kana ijoollee horasiisu sooshaal miidiyaa irra jirtan qofaan miti namoonni qaamoleen viidiyoo kan laaltan abbootiin qabeenyaa biyya keessa jirtan waan kana irratti hirmaattanii qaamni mootummaallee waan kana irratti illee hirmaatee aksiyoona garaagaraa namoonni qabdan namoonni kaampaanii qabdan namni tokko waan kana
godhee ijoollee kana hidhaa sana keessaa dararuu danda'a. Gara jabummaa dhiisnee rabbiif jecha imimmaan haadha kana imimmaan jaarsa kana qorsuu danda'uudha qabna. Adaraan siniin jedha waan biraa siniin hin jedhu viidiyoo kana hindi isina share godhaa walii daddabarsaa irratti hirmaatamu karaa TikTokiitiin illee sochiitti jirama. Viidiyoo kana kukkutaatii TikTokii irrallee geessuudhaan akka namni birmatuuf taasisaa siniin jechuun barbaada. Egaa eessarraa dhuftan sarboodha? Sarboo magaalaa moo baadiyyaadha? Baadiyyaa keessaa dhufanii yaa keessaan akkaawuntii nagaafachaa jiru ijoolleeni. Akkaawuntiin koomentii irra jira. Irra deebiinsanii himaa 1139 31 51 Duwwaa tokko torba Mu'aaz Jabal Ahmad jettanii nigdi baankiidhaan deeggarsa gochuu fi dandeessu. Amaanaa ardiif samaa isinitti ta'u maqaa rabbiitiin sin gaafadheen jira. Ulfaadhaa gadu'aa inuu kadhadhaa fi gaafsa isaan nu gargaaran. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah bismillah qabenya rabbi san qabne jireenya badii san qabne imaanii boruun qabne rabbi sin ashallam. Amiin. Abshir rabbi sinina jedhu waa hundaanuu bismillah qabenya rabbi sin biraan dhabame. Obbo Kamaashii akka barbaadan jiraadhaa jedhe rabbi kinjaa beetii rahmata isaa banee gadi sinii fadhiisu. Mala barakaa qabu mana barakaa qabu jireenya barakaa qabu keessa rabbi sin jiraachisu. Umrii keessan immoo amartiif samaa hin ta'e rabbi sin teessisu. Umrii keessan dheeratu duniyaa akhiraa immoo rabbi abshir isiniin haa jedhu. Bismillahi umriin keessan dheeratu ijoollee abshiruu jedhani kanas immoo umrii jala rabbi nuuf dheeressu kan fidanii immoo isiniin nagahaan kan hundaa kanas. Yaa Rabbi yaa Allah ajaajala baasii umrii jala dheeressi gooftaa koo qalbii jala akka qalbii koo fayyiftan qalbii keessan rabbi haa fayyisu. Waa hundaan rabbi jalaatiin birmadha abeet abeet isiniin jennee yaa jala. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل ijoolleen sin gargaaru ijoolleen keessan isinii ba'u rabbi irraa abdiin murannu akka namni sin gargaaraanis namatti isiniin hima. Hin boo'ina galatooma viidiyoo kana nama biraan ga'a nagaatti naa oola.